teecitii dhabaafti jaanii qottoodhaan cicciranii amarraa umar adamni yaadattanii dubbitan qottoodhaan cicciranii gaafa silaa intala sikkoo mandoo nab lamaan achi qabanii ijoollee lama qaban osoo nan achi jiruu intalti sikkoo mandoochitti hin daffaramtu jee kunoo obbolee. Yeroo nama tumanillee dalayduun nama tuma ijoollee xixiqqoo baharaa nama wajji dhuftuu jira lukaan achi bu'e. Eessa bar Hussein maa waldaa godaansa seeraan alaa keessa an nama bahe nama galgalaa ganama yaa'ii godhuun san ammoo warri ragaadhaas keessa jiraa dubbatan maalin jibbee bahe shiruma bakka takkaatiin jibbe wanni har'a meediyaarraa Oromoo guutuutti bakka takkaatti kaatu suni yaa'ii meediyaarratti ganda tokkorraa kaatu sun achi keessatti bakka itti dadhabe. Yeroo nama tumanillee dalayduun nama tuma ijoollee xixiqqoo baharaa nama wajji dhuftuu jira lukaan achi bu'e. Eessa bar Hussein maa bara harka seentee ilmaa haadha salee maallaqa nattuu janiin nama dhawan. Ka shurrubbee ta'e ka dabbaal ta'e ka ishee hamzaa ta'e ka nama as keessaa jiru kana ta'e hojiin maqaa Hussein maa baraatiin tumna. Dhugaal rabbii ka lafa jirtu tana. Lama waldaa godaansa seeraan alaa keessa an nama bahe. Nama galgalaa ganama yaa'ii godhuun san ammoo warri ragaadhaas keessa jiraa dubbatan maalin jibbee bahe shiruma bakka takkaatiin jibbe wanni har'a meediyaarraa Oromoo guutuutti bakka takkaatti kaatu suni yaa'ii meediyaarratti ganda tokkorraa kaatu sun achi keessatti bakka itti dadhabne yeroo nama tokko finnee yakkinu waldaa keenyattiin gadi deebina Oromoo nama kana nuu kennaa janii gadiin deeman yeroo dadhabanaas fidan duraan dursee intala shamaraa takka gaafa biyyaa baatu Hussein maa baraa qofaa mii beek namni dallaala taatee nama dalaguun gaarii gatii itti walii galte saniin nama geessita. Warri maallaqa dhuunfaa keenyarraa kafallee jira. Warri namaan ibiddatti walit dhoonne jira. Ati intala Oromoo gudeedda taanan obboleeyyan 2-3 gudeedda taanan nama si wajjin dalagu san an dirqama anaaf inni wal dura dhaabbatuun. Ibidda yoo walit baafne immoo ibiddi sun dirqama nama kuffisaa beek. Gaafa yakkamaan sun kufe inni qulqulluu ta'eeti yakkamaa taata. Maal qaban uummanni kun ammallee sirratti ijaarama. Yeroo sirratti ijaarame akkami taphaan ala ta'uu ergaa nu waliin galle ergaa nu wajji hattuun taane namni kun dalagaan argatini akka namni takka nama biran geessine akka riskillee hin qabanne karaa diinatiin karaa firaatiin karaa qabsiisuutiin shirri sitti xaxama. Obsaa waan inni tahaa ture nin beeka waan an tahaa ture obsaan ni beeka. Osoo akkanatti teenyee haasofnu ibiddi halkan tokkoof guyyaa tokko narra deemee beeka firaaf diinalleen. Maali dhugaan nama ajjeefti dhugaan nama ukkaamsiti warri immoo dhiibbaa dhugaa Oromoo ati dura dhaabbatuu fi ragaan isaanii si harka jiruu fi waan isaan godhan ati beektu dursaniiti iccitii wajjin sunduqa iccitii awwaalamu si godhuu barbaadan. Hussein maa baraa isinii wajji dee'uu hin danda'an ani kaniin dhaladde kun Oromoo wallooti hundi ilmaan adeerran kiyyaati nuti. Ilma namaa kutaan hin beeku an takka Oromoo walloo wajji jiraadhee hin beeku namni waan haa kutaa dalagaa naa kennan na biran jiru. Takka lama jennaan bilbila diimaa si dha'ee ba'a. Rakkoon jiru axaqitti warri gaddachee sun warra deenii arabaa gaafa siin jiru bahararraa namni haga huduudaa hoggaa dhufu namni tokko 200 dhufa 800 dhufa. Nama 3,000 nama 4,000 dabarsaniiti namni yeroo irratti qabame dallaalli orihee gaddacha. Waldaa godaansa seeraan alaa keessa an nama bahe nama galgalaa ganama yaa'ii godhuun san ammoo warri ragaadhaas keessa jiraa dubbatan maalin jibbee bahe. Shiruma bakka takkaatiin jibbe wanni har'a meediyaarraa Oromoo guutuutti bakka takkaatti kaatu suni yaa'ii meediyaarratti ganda tokkorraa kaatu sun achi keessatti bakka itti dadhabne yeroo nama tokko finnee yakkinu waldaa keenyattiin gadi deebina Oromoo nama kana nuu kennaa janii gadiin deeman yeroo dadhabanaas fidan. Duraan dursee intala shamaraa takka gaafa biyyaa baatu Hussein maa baraa qofaa mii beek namni dallaala taatee nama dalaguun gaarii gatii itti walii galte saniin nama geessita. Warri maallaqa dhuunfaa keenyarraa kafallee jira. Warri namaan ibiddatti walit dhoonne jira. Ati intala Oromoo gudeedda taanan obboleeyyan 2-3 gudeedda taanan nama si wajjin dalagu san an dirqama anaaf inni wal dura dhaabbatuun. Ibidda yoo walit baafne immoo ibiddi sun dirqama nama kuffisaa beek. Gaafa yakkamaan sun kufe inni qulqulluu ta'eeti yakkamaa taata. Maal qaban uummanni kun ammallee sirratti ijaarama. Yeroo sirratti ijaarame akkami taphaan ala ta'uu ergaa nu waliin galle ergaa nu wajji hattuun taane namni kun dalagaan argatini akka namni takka nama biran geessine akka riskillee hin qabanne karaa diinatiin karaa firaatiin karaa qabsiisuutiin shirri sitti xaxama.
obsa waan inni taa ture nin beeka waan an taa ture obsaan ni beeka osoo akkanatti teenyee haasofnu ibiddi halkan tokkoof guyyaa tokko narra deemee beeka firaaf diinalleen maali dhugaan nama ajjeefti dhugaan nama ukkaamsiti warri immoo dhiibbaa dhugaa Oromoo ati dura dhaabbatuu fi ragaan isaanii si harka jiruu fi waan isaan godhan ati beektu dursaniiti iccitii wajjin sunduqa iccitii awwaalamu si godhuu barbaadan. Hussein Maabaraa isinii wajji dee'uu hin danda'an. Ani kan hin dhaladhe kun Oromoo Wallooti. Hundi ilmaan adeerran kiyyaati nuti. Ilma namaa kutaan hin beeku an takka Oromoo Walloo wajji jiraadhee hin beeku. Namni waa naa kutaa dalagaa naa kennan na biran jiru. Takka lama jennaan bilbila diimaa sidha'ee ba'a. Rakkoon jiru axaqitti warri gaddachee sun warra deenii arabaa gaafan siin jiru bahararraa namni haga huduudaa hoggaa dhufu namni tokko 200,200 dhufa 800 dhufu. Nama 3,000 nama 4,000 dabarsaniiti namni yeroo irratti qabame dallaalli orihee gaddacha. Namni kasaaraa dalaga waan ta'eef axaqitti dachee namuu namatuma. Mana kireeffatee namatuma. Nyaata nyaattaa kottu janii kararraa guuranii mana nama naqan. Dhaggeeffadhu obboleesso. Warra nuti deenii irraa qabnutu jira. Warri sun gaddacha. Oggaa gaddach oloo deeme warri gaaraa dinaggee gadi itti ergee jira dalagan irra dhaabbate jee arabni dukkaan maxaamaa irraa qaba. 200,200 2,300 suudi. Makiinaan 600,600 400 irraa qaba. Carraan inni qabu mootummaa Yamantaa olaantu tana isii gaditti tarkaanfatudha. Gaafa achitti tarkaanfate miskiina garaa deemu kottu nyaata nyaattaa jeeni jalee godhatee mana onatti ol naqa. Oromoo Walloo ta'us Hussein Maabaraati. Oromoo Arsii ta'us Hussein Maabaraati kan nama tumu. Maaliif hawaasni tumamuu kunillee Hussein Maabaratti beeka. Maaliif dalayduu santu gorfamtuudha. Nama 30 nama 20 qabataniiti gibbii guguddaa kireeffatan. Namni makiinan fidee hoggaa seenaqan kararraa seentee jirti harka Hussein Maabaraa gaarra siin baatuu janiin. An Hussein Maabaraa gubboo naa kennitiimi argaa isaan fedhu wal arrabsaa olla. Walillee galuu hin dandeenyu ni beekan warri as keessa. Garuu namni bahee hoggaa oosha ol seenee gibbii kabalaa eegalan harka Hussein Maabaraa buutee dawwaladhu. Harka Hussein Maabaraa buutee dawwaladhu janii tuman. Akkasiga. Filmiin akkanaan irra dalagamaa ture gaara kanatti ilma namaa gajjee janii hudduu keessa dhawan ibiddaan eenyu ana shurrubbee janii dhawan nama madotti karaa osoo yaanuu dhufneeti eenyu siree jennaan aboo rabbi isaa balleessu shurrubbee Walloon na dha'e naan jee tokko siigalee joollee kunnoo laale ganda gaara nuuree gubbaati kadhaes joolle mabbaa biiftuuti gaafa gosummaan jirtu san siigalee akkamitti kottu gaajee galeetiin nama san wallaanee shurrubbeen sun ka akkami osoma hojjeteenyu aboo shurrubbee akkami jennaan na abaaraa oolan nama sadii jarri reetti qalee qorichatti godheen ta'a shurrubbee aboo rabbi isaa balleessu jaa oolanii galgala namni dhufee aboo shurrubbee nagaan deebitee naan jen joollee karatti waa daladu tana barbaada yaana yeroo san warri si komatu kun warra karatti bahee miskiina waa godhu waarra barbaaddatu namni dhaabbataan mooraa qabu immoo nama sanni adamsita dirqama baalagee nama kee waa godhu. Akkasitti bar shurrubbee kaalkee cabaa tokko akkana godhee je nama san maqaa dha'uun barbaadu obboleeyyan keenya dogoggoroni gorfadhee qajeelan oromummaan tana qabdii beek haga kana shirri dalagama namni baharaa bu'e kamuu dhalaaf dhiiran tumamnaan Hussein Maabaraati tumtuun nama tumtu suni gorfamtee teessi gibbii kamuttuu atak keessatti harka Hussein Maabaraa rabbi si buuseetii dawwaladhuutu jira namni Hussein Maabaraatu na qabe beekaa hoggaa tumamee baay'is Hussein Maabaratti beeka. Ka Walloo Hussein Maabaraati, ka Arsii Hussein Maabaraati, ka Jimmaa Hussein Maabaraati yoo namicha san namni beeku jarri sun wal beekaa lubbuun namaa baatee jala deemtee dhiyeessitee namni tokko qabamee anaamii namni kun abaluu biratti je'eeti wal baasa. Haga kana ta'eef waan kanarratti haasa'uufan wanta lama gaafa Hussein waldaatti dabalamee maallaqa hiruu maallaquma Oromoo tume san hiraa jiraa warri jiru jira. Maaliif warri dhiibbaa isarratti godhu sunu warra inni dalagaa biraa dhiise akka an beekutti. Yoo sobne malee immoo warri waldaa san keessa waliin turre ni beekan. Warra nama ofitti yakka murretu jira. Kun koominiitii Itoophiyaa keessa jira. Kun ammoo garee manguddoo kutaa 11 keessa jira. Kun waldaa dhuunfaa isaanii keessa jira. Nama kutaa tokko badiitti muruu hin dandeessu duutee dhabamta malee
soba yoo ta'e ana gandummaa qaba isaan haa dubbatanii waan hafe boodan isin itti dabala. Namni du'e Galatun, mambe kiyya dur fadhu. Gabaabumatti waa'ee Hussein Maabaraa shurrubbeen isinitti himee jira, obsaan hanga tokko himee jira, Afrikaan himee jira. Jarri kun jara Hussein Maabaraa hojii isaallee beekanii warra seera godaansaa keessallee waliin turan. Hussein Maabaraa duraan nama miidhaa ture kana eenyuun ragaa ba'a miidhaa ture. Garuu Hussein Maabaraa eega horee godaansaa seenee booda maqaa isaa kana gadamu. Waan siin Hussein Maabaraa nama miidhaa ture. Damaanaa gooneti dallaala basaasoo nama fidutti alaa 40 dinaggee isaa ka biyyaat namni itti baase masuulummaadhaan waldeenyi godaansa seeraan alaatti kennee irraa fuudhanii namni sun illaa irratti maallaqa isa gaafata. Bakka namni itti qabame ni dhaqa. Nama kana duubaan akkamittiin har'a hattuudhaa ja'an hin beekummoo waan amma harrukkaa bergaan dhiise waggaa 5 hin deema. Namni haxaqitti qabamu maqaa Hussein Maabaraa himata. Kan nama tumu Hussein Maabaraa himata. Lahadii kiyyaan dhaba. Yes. Thank you. Iddoo galatoomii maamee shurbe. Obboleessi keenya namni maas keessa jiru Afrikaa Power waan ajaa'ibaa takkaan nutti dhufe. Waan sana akkasi jala deemneeti dubbiin Afrikaa Power obbolee nama tokkootu biyya dhaqee dachii isaa gurguree mana isaa gurguree obboleettii guddoo osoo suudiidhattiif jalaa qabu obboleettii xiqqoo gaara keessatti ni haa godhate. Obboleettii guddoo obboleettii xiqqoodha. Obboleettii xiqqoo taariba osoo ofuuti obboleettii san hunoo as jala laal Afrikaa Power Ahmad Adam jala taa'uudha jira. Obboleettii san maal ni haa godhataa miti gudeede jechuudha. Haala saniin gaa irratti hirmaannee nutis biyyattis lafa harkaa fuudhee isaan kana maallaqa guddaa buusisiisee jaartii sanirraa jaartii isaa tasuudii jirtu isii sanirraayis obboleettiiteetiin fide jira jechuudhaan aca barabbaree maallaqa gurguddaa irraa nyaatee lafa isaanii gurgursiisee joollee ammaas karaa birootiin waa hedduu godhee joollee gaaraa tamma Oromoon asitti arrabsitan itti ergine qawweetti waan dila takka keessa dabarreetii as geenye amma osoo jennuuti ta'a taqtuun nuu dhufte. Ataqitti ilmaan namaa hoota nyaata nyaatanii jaaniituma nama waa takka wanni hin jenne kana jechuudha. Ataqitti wal jaaranii achi keessatti joolleen nama jimmaa tokko keessa jira kan dhiyoota mucaa tokko jeesse. Walloon nama tokko keessa jira. Eenyu maqaan isaa Aliyyii Aadam Mursaleedhaa jaamaa yookaan Alibush jaamuudhaan beekama. Sanirraa kaafe joolleen lafa gaddaafte joollee Arsiitii fi joollee Harargeedhaati. Namni ataq sanitti lafa tana balleeyse nama joollee Arsiidhaatii fi joollee Harargeedhaati. Bakka sunitti jechuudha. Walloon tokko keessa jira tokkichi sunuu hidhaadha jira. Alii Jimmaa kan ilmaan tanaa ilmaan namaa fixuudha jiru jechuudha. Haala sanitti ijoollee osoo maallaqa baasii takka ittiin baasin koottaa nyaata nyaatanii jechuudhaan kararraa qabuudhaan ilmaan namaa paralaayis godhanii akka isaan hin taane godhanii ijoollee ajjechaa nammaatti. Osoo jaanii dhalaa daddabranii dhalaa nama sadii namni haakimee jaamu bakka sanitti wanni coraanu belbelchee jechuudha. Ijoolleen miciyyoon takka amataa 16 takka amataa 18 takka amataa 19 huccuurraa yaasanii mana fincaanii keessa sijaaraa dhaamsaadhaa warra isaanitti erganii warri isaanii nutti as erge hudduu qullaa akka dhalattetti hollachaadhaa jechuudha. Akkasitti kun Amarraa Umaraa Adamni jira. Afrikaan Paawar kun achi jira. Hedduu dhagaa namni jechuudha. Obbo Anas Sheekaajiiti. Haala saniin nama maallaqa kakkadhannee jechuudha. Maallaqa sanirraan fuunee ijoollee sana achi baasuudhaan namoota tarkaanfii tana hidhame kana wanni goone biyya hattuudhaa hoggaa dhayitee iyyite eenyu si dirmata hattumaatu si dirmata jechuudha. Osuma jennuuti nutiis wal qabnee biyya keessatti tarkaanfii irra fudhannee hiinuu fi maarreedhaa fi maarreen tun dhuftee haala saniin ilmaan namaa karaa jabuutiidhaatiin karaa maaliitiin dallaalota hundaa'uu footoo isaanii iddoo dhaloota isaanii maal isaaniiti harkaa qabnaa jechuudha. Keessa kutaniiti boodarra nama du'e halkan miikaa qumaamaa gurraachaan fuudhanii bahara darban. Namoo osoo isaan tumanii achirraa mootummaadhaa sitti iyyinee mootummaa Yamanii sitti iyyinee fuunee isa geessine Azzaan geessine. Azzaanittis akkasii jala deemneetiiti Aal'eeyni geessine. Aal'eeyinittis akkasitti jala deemnee Daafar geessine ammaan tanaa torbaan kana keessa qoftii ilmaan namaa meeqa fixan? 9 fixan.
torbaan kana keessa qofti ilmaan namaa 9 fixan. Wayin isin dhageessuu fedhaati akkasumas naatura sagalee takkaan isin dhageessaa. Achis nuti nama qabnaa. Hin dadhabinaa, hin ifatinaa, kan nama du'e asirra fidan san caalaa wanni furmaata qaba. Wanni isin hubachuu qabdan, wanni isin beekuu qabdani haasa'u jirru kun haasa'u. Sirri dhageeffadhaa. Hin ifatinaa, bakki isin dhaqan hin jiru. Asuma ta'a dhageeffadhaa. Harta akka hin deeminaa. Dalagaa tumaan jira footoo kanaan oolumaan. Salaamaleykum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa jirta obsaa keenyaa. Bima waldeetti isa godaan seeralaa fi daldala namaa akkam jirta saaba kiyya qaalee obboleessa qaalee. Aboo anis odeeffannoo takkaan harkee boodamee galgala kana xiqqa bakka aruuzaa takkaan jira beektaa gandaa nan biree jiru santoota aruuza qaba. Achi kasitti obboleeyyan lamaan bakka takka fuusanii achi jira. Nama 9 dhume jan torbaan kana keessa. Obsaa bilbila keessan saayilendii godhi sagaleen keessaa bahu jiru san saayilendii irraa godhi. Hayyee. Teecitii dhabaafti jaanii qottoodhaan cicciranii amarraa umar adamni yaadattanii dubbii tana qottoodhaan cicciranii miciyyoon karaa deemtu hoggaa suudii dhayitu riyaa hoggaa dhayitu ummata keenya namni michiyyoo san ciccire abaluu fi abaluu citii dhabaafti jaanii sababaa shamarran jublaadhaan awwaalanitti deemaa warra akkasitti nutti himtee Saadaadhaatti tarkaanfii fudhannee ijoolleen sun ammallee magaalaa Saadaa keessattiidhaa jirti. Maallaqaan achitti namnummaan nuti beeynu akka ijoolleen sun gartee haatee sanaadha gaddabartee murtiin arganne maallaqaan achi qabanii garuu nuti gursumitti obboleessaas dubbifnee eessumaas dubbifnee haati guyyaa 9 gaggabdee hoggaa dubbii tana dhageenyu. Eegaddaan baafanne booda namni ciccire abaluu namni cicciree bakka sanitti darbe jennee warra gursumii maatii ishiidhatti himnee gumaa sanirraa fuuneef akkasuma michiyyoo arsiidhaa takka. Sagandii michiyyoo hamarraa umar adamni yaadatta michiyyoo arsiidhaa tanam sadii hin gudeedan. Eenyu maqaan isiidhaa ni jirti Ahmad Adam bira ni jirti michiyyoo sanillee sanaa dhaggaddeebifnee bishaan irraa waraabnee mana yaalaa IOM yookaan munazzam hijra dawlii yookaan International Organization Migrant dhaaba godaansa addunyaadhaa achi geessinee akka wallaanamtu goone akkasuma mallee michiyyoo takka michiyyoon sunis yatiimaa andareejii Gontanaamoo qaxaabir keessaa obboleettiin Faransaarraa doolaara 700 iftuu Abdallaa taja'amtu natti ergitee poolisa fudhadhee ammaa tiktaa kana keessa jirtu obboleettiin Faransaadha jirti gaddeebifneef rukkaaba ziyaa gursum turte michiyyoo sani ta'a. Meekamitti isin tuman qaxaabirsan keessa jennaan akkaataan itti nutuman amaara nutti ol naqaniiti akka harreedhatti cafaqaadhaa jedhanii maallaqa nurraa buusisisanii jette doolaara 700 michiyyoo sanirraayis fuunee michiyyoo sanilleen amma tiktaa kana keessatti qaamaan sii dhiyeessuudhaan danda'a. Wanni nuti goone waan mootummaan hin godhin goone sanbira kuti ammallee dhaggeeffadhaa. Michiyyoo waadii tasliis hoosha abu haadii keessatti michiyyoo tatti taphatan ammallee maqaa isiidhaa asirra dha'uun fedhuu tasliis hoosha abu haadiidhaa keessatti fuula duraan re'eedhaatu jira. Hudduu duubaan dhalaa Oromoodhaati keessa guranii achirraa dhalaa Oromoodhaa kireessanii Arabni nam sadiin nootifeekshina kubbaa miilaatiin na dhufaa. Dhalaa dhiira Arabaa nam sadiif kireessanii namni maammarriyaa ja'amu. Tasliisitti michiyyoo san maallaqaa sirraa fudhatanii dhiirti Arabaa mana keessatti michiyyoo san guyyaa 2 guutuu gudeeddee michiyyoo feenti taate achirraa gabbaafnee maqaa isiidhaa dha'uun fedhu nama bira keenyas maqaa dha'uudhaan fedhu riyaaditti dhooysaadhaan waldaa ittisa godhan seeraan alaa maallaqa oli buusifnee ispaarmii yookaan fedhii yookaan bishaan. Gosaa bijinniidha waan ajaa'iba isinitti taatu. Asirratti waa'ee shurrubbee farraayinaa haasa'uudha jira. Namni bakka sanirraa shurrubbee faani haafnaa jiru nama ilmaan Oromoodhaa shamarran Oromoodhaa gudeechisuu fedhu. Takkaffaa duraati Tigree miliyoona 13 maallaqa Itoophiyaatiin bitanii fidaniiti
Tigree sarrasaasa afaan keessa naqarraayyaa ittisa biyyaa keessaa bitaniitti fidanii. Oromoo dhaga'u jirtaniimi inni lammee isaan eenyuutu jajjabaadhaan Affaarii fi Amaara keessaa itti bitanii fidaniiti lafti sun akkanatti hin qabatamne. Warri gaaraa seera qaba uummata keenya. Taariban dalagan. Warri gaaraa riskiin isaanii nama birooti wajjin walitti hidhaadha. Inni biroo waan takkataniin isinii himurraa joolleen karaa deemtu tuni hogguu bakka sandayitu shurrubbeen faan eenyus si fidee janiin fakkeenyaaf dabbaaliin nu fidee hoggaa janiin karaa kanatti isin tumee janii gaafatan. Yoo joolleen sun achitti nu tumee jetteen shurrubbeen faan adaba qaban qabanii dabbaalachi firra fincaanaa jechuu barbaadeeti. Kana waan taateef joolleen tun taariban dalaydu waraabeysa gamaa gamanaa bira karaa fuutee nama dabarsiti. Joolleen tun achii kaate jechuun Oromoon karaa san deemu istooppi goote jechuudha. Akka isin jettanii nama tokko irratti xiyyeeffattan kanaa miti. Mooraa san keessa wanni jira waan hedduudhaatiitu jira. Wanni hedduun jirtu tun ammoo maal faadha yoonaan jettan gosoota Oromoodhaa tanaafi gartee sabaa sablammoota Oromoo kutaa 11 tanarraa achi jirti. Gaafa silaa intala sikkoo mandoo nab lamaan achi qabanii joollee lama qaban osoo nan achi jiruu intalti sikkoo mandoochitti hin daffaramtu jee kunoo obbolee Afrikaadhaa tana namni dhaqee ibiddatti fuudhee rukkaaba san karaa sanitti qab godhee obboleessa keenya Afrikaadhaa tana dhaqee bakka sanirraa fuudhee maamma shurrubbeedhanii kijibdi hundi. Warra gaaraa hattoota birkaa taa'uu fi joollee gartee maaxaa waadii dawaasir bira teessee halkan guyyaa raftee halkan deemtee joollee zaraftuun seenaa. Maamma shurrubbeen faan joolleen isaan bira dhayitee yoo xiqqaatte galgala dhayitee lakkaawamtee ganama kaatee deemte. Kana waan taateef bakka san shurrubbee faan gadhiisanii deemuu jechuun Oromoo ijji bayitee dallaalonni shamarran Oromoodhaa ni gudeedan. Irree hedduun Amaaraa fi Tigreetti dhiisaadha. Wanni dhalaa Oromoodhaa kushkush godhanii yoo karaa isaanirraa meessan waan hin ta'in karaa san wanni jaaniif maaliif maamma shurrubbee faa achitti sodaadha. Hattaa kanummaan firaatu jechuudha. Firaafis alagaadhaafis bara baraan haanuuf jiraatanii joolleen gaaraa leenca reef kan nyaattu. Akkasi quba qabaadhaadha. Shurrubbee ati amala kee tokko dhiisi. Amalli kee jettu maali? Ancufadhee jettee bilbila keetillee diimaa dhoyitee hin fiiginii waan fedhanaasiin jedhanii jettuun durattuma jettii joollee gaaraa namni madaaluun jiru warri gaaraa akka sadii jira akka sadeen keessaa lama hattuudha isin abbootii haqaatii tattaa'aadhaa ilmaan Oromoo bishaan obaasaadhaa hubzii godhaadhaa dabarsaa ati jazaan kee tagaafa nama 285 saarukni suudiidhaa dhawe. Ha Oromoon dhiifte madoodhaa fi kan hedduu hafuutee wallaalteewu Oromoorraa wanni hin ja'amu hin dhumu kana bira loqoda birootiin ammaas obboleessi keenya Afrikaa paawaraatti kutu waan shurrubbeen godhaadhaa ture galatooma. Eeyyee galatooma hundi keessanuu dhugaadha. Obsaa Yusuf dubbateera. Muhammad Shurrubbee duraan dursee Muhammad Shurrubbeetti wadhaammachuu fedha. Muhammad Shurrubbee hagawana namni waa si gargaaree yookiin immoo gargaarsa nam tokkorraa argattee miti ati kan achi teesse. Ati achii ka'a jechuun immoo ijoolleen hin miidhamtii hin gudeedamtiin isa salphaa ta'ee wallaahi billaahi tallaahi Muhammad Shurrubbee yoo achii ka'e ilmoon Oromoo takkaa miti ilmummaan Itoophiyaa takkatti nagahaan achi hin geettu jirtuun yoo dhugaa dubbanneetiin adii walitti himne jechuudha. Muhammad Shurrubbee durallee ilmaan Oromoo kanaafi rabbii khiyyarra waa eeggadhee jiraa jette. Hawaasiin jedhe ragaa sitti asaa dhiyeessu sillee akkana ol baafnes isaatilla. Hanga ammaan tanaa Muhammad Shurrubbee maqaa Muhammad Shurrubbeetiif yoo asiin walloon akka ijoolleen Tigree akka ilmaan Oromoo hin miine Muhammad Shurrubbeen dagalatti rukkaamni isaanii isa biraan dabra. Iddoon sun fulaa namni irraa dabuun akka malee nama ulfaattudha bakka jabduudha jechuudha. Iddoon Muhammad Shurrubbeen jiru bitalleen dhufee mirgarleen dhufee hulluyxoo keessa dabra waan ta'eef iddoo san akka itti qabatan isaantu beeka. Nama waraana keessa jiru waa'ee waraanaa dubbata isaantu beekaa qabatan. Erga iddoo san qabatanii namnummaan tokko ilmummaa Oromoo kan maqaa dhahate Tigrees ta'e Amaaras ta'e naannoon akka waraabeyyii walitti deebitee ilmaanuma Oromoo kutaa walitti garagaltee wal nyaattu tanallee taate
iddoon isaan itti qabamna jedhanii tiniin wal kabajanii shamara gudeedu miti ilmoon dhiiratu karaa dabritu waan Muhammad Shurrubbeen Maazii qofa irratti xiyyeeffattee ijoollee ta'an dhiiftee deemtu na dhibe. Amma inni dhufan hangandaa hojii haasootiin jira waa hunda haasootiin jira akka hojjaa isaan akka maal godhan akka qophaa'anii eeguu jiran hunda quban qaba sigalee kun rakkoon qabu. Garuu ijoolleen waan kana ka godhe maazii qofaa miti nama shaniin godhan maazii alaafis haa ta'u waan fedhes haa ta'u namni dhiiga tokko laaqqate abbaa fedhes haa ta'u keessa jira waan san kafaluun dirqama sigalee. Garuu wanni maazii qofti achi ba'ee maazii qofarra dubbiin deebitee addunyaan maazii qofarra garagaltu sun nangal. Ijoolleen ta'an footoon isaanii hin baan maqaan isaanii hin baan. Kun maaliif ta'uu danda'e? Kana naaf sun dandeessaa? Waan bareeda na gaafatte hedduu galate mul'ifadhu. Gaaffii bareeda. Ta dura asiin galateeffachuu fedha. Wanni si galateeffadhuu fi osoo hin sodaatin, osoo hin baaragin, kan hin dheessin, kan hin ceehin, kan hin mormin, kan hin awwaalin baatee mul'achuun keetuu dhiirummaadha. Kalamaffaa bakkuma haqaa, bakkuma dhugaa, bakkuma itti dubbanne anuma bira onnee guutuu tanaan dhaabbachuun kan qabxii lammaffaa. Inni sadaffaan ammoo isa jeese caalaa isa du'e obboleessa kiyya. Kan nama baduu hin qabu, dhugaan nama baduu hin qabu. Anka du'e sanii wajjin jira jechuun kan kee ammallee waan bareeda. Kaadhumaa gaaffii natti gaafattes gaaffii bareedaadha. Gaaffii keessii deebisa. Akkuma ati qaabte obboleessi kan kee ana hariiroo si waliin qabdan hin beeku. Ati immoo garuu walquma hin qabne jettee sansii beeka. Akkuma ati amma himtee obboleessi kan kee tokkoffaa miidiyaan fayyadamu. Kana tura gabaatan ni beektaa. Namni isa beeku hin jiru kanaan tura. Miidiyaa kanarrattis yoo namoota lafarratti ta'e malee namni miidiyaa gubbatti akkaawuntii inni itti fayyadamu suuraa isaa hojii isaa namni beeku hin jiru. Ilaa warraan argee baati. Isin argee lixaati. Ana obboleessa kee hojii nyaanne wajjin du'ine information isaa namaan naa kan. Obboleessa kee dura namni nuti yakkamaa goonee itti duulaa turre barbaadaa turre abbaa mana bane san nama gammee jaamu san. Sirna argeeffadhu. Gammeeni gaafa nuti isa barbaadnu argachuu hin dandeenye. Boodarra bilbilaan argan. Bilbilaan nutti haasa'e. An bakka tana kophaatti hin jiru. Waan kana ittiin goone namaan na gochise nuti hoogganaa qabnaa jedhe. Sirna argeeffadhu. An mataan kiyya bakka tana taa'ee waan kana yoon dubbadde naa'u najjeessanii dubbachuu hin danda'u. Wanni inni isin dheessaa jiruuf tanaafi an wardiyaa isaaniiti jee bilbila kiyya illee narraa fuudhanii akkana wanta kallee hin goone. Bilbilli kiyya amma fuudhamee ilaalamee naa deebi'ee jee. Kan hunda ka godhu eenyu jennee gaafannaan maadiidha. Tokko naa gabadhu lammaffaa. Gaafa mucaan waan kana haasa'u namni wayii dhufee keessaan na dubbise. Namni keessaan na dubbise sun intala dhalaa namuma ganda keessanii yoo ati beeku waatte hin beeku malee isin nama naannoo keessaniitti isin beekti. Tan maddii dubbachaa bulta tarii ni beekti jee yaada. Maadiini waa'ee isaa namni sirriitti hime mucaa silaa gammee jaamu kan isaa wajjin gocha kanaa kan hojjete osoo hin taane intala sani. Sirna argeeffatu dubbitan. Naa bilbilte jalaa hin kaase. Ani maqaan kiyya kana akkanaa bakka kanaatti hin jiraadha bakka kana kanaatti hin dhaladhee waan akkana kanaa sitti muufii dhufee naan gette. Hin amanne taraa dura sagalee sinii waraabadde guutuu jira sagaleen. Okey itti fuufiin jedha achi booda haasooyti. Warra akkanaa ka waraana qabu ka abalee qabu ka sikiina qabu ka shugguxii qabu warra wal jaaree waggaa 13 ol waggoota hanganaaf Saawudii tana keessatti hoogganaa fi miseensa walii ta'ee gocha kanaa kan hojjetu jira anaan jette. Isaan kun hoogganaa qabaniitti. Eenyuree hoogganaan isaan kanaa gannaan hoogganaan isaan kanaa obboleessa keeti. Suuraa isaan naa kannite. Maqaa isaan naa kannite. Bira kuttee immoo araba inni bobbaasu naa kannite. Obboleessi kan keetillee inni hoggaa dhufee haasa'u san araba kan akka beeku akka hojii hojjetan ragaa beeku. Araba tokko osoo hin taane araba shan jaha ol akka beekuu himee jira jechuudha. Maaliif ijoolleen ta'an dhiifamtee obboleessa kee irratti xiyyeeffatanii ijoolleen ta'an yakkamtoota miti dhibbatti yakkamtoota. Ka mana banees ka tumees namoonnummaan shanan wajjin jiran san hundi itti gaafatama ammaas deemu jiru kanaaf obboleessa kan kee tooppii waan liidarshiippiidha malee ijoolleen ta'an haftee obboleessa kan kee itti gaafatama kajaa'u hin jiru. Murtee kanallee murteessin. Gammeen mataan isaa yakkamaadha. Eenyu inni gammee qulqulleessi. Maal jennee buufne gammee taasirraa maatii isaan barbaanne culul ta'uu isaan baafne haadha isaan baafne abbaa isaan baafne akkumaan obboleessa kee dabarsee kan kanatti isa honkannine kanneen jira kunoo maatiin akkas jiraan kan hin haaja'u garuu obboleessa kan kee wanni adda isa godhu tokko hoogganaa ta'uu isaati. Hoogganaa ta'uudhaaf ammoo ajjechaa mucaa kanaa keessatti ijoolleen isa wajjin nama jeefte sun hoogganaa isa goote ka godhe anaa miti warra wajjin jiru lammaffaa irratti waggaa takka ta'e waggaa lama ta'e ji'a lama ta'e Allahu a'lam ani hin beeku intalti sun dhuftee isa himatti abbaa manaa isii ka amma tumamee musteefaa jiru jira abbaa manaa kana ka tumsiise obboleessa keeti hanga tokko inni nu amane hanga tokko inni diide wanni adda godhu obboleessa hanga qabiraa edda fakkeenyaaf dhufee mucaan sun hin duune nun jenni nama kuma diidame irratti
Ijoolleen isaa wajjin qabrii qottee awwaalte garuu du'ee gatti. Shuf akka inni taqadoos. Amma gaafatee fi jarri shananuu kawala boome kabili soome hin jiru hundi isaanii shakkamtoota. Suuraan jaraan baane keetteef. Suuraa gammee bee jira biroo kun eenyu? Edda baasaan bullee hanqabe. Qoosiin galse. Kun eenyu? Kun obboleessa keetii? No obboleessa keetii miti. Kun eenyu? Obboleessa keetii miti. Suuraan isaa maxxanee jiru maxxanee jira. Inni yakkamaa miti yakkamaa. Eenyunni biizii takka ammoo gurraacha nama jaamu san. Okay, gammee akkasuma baafnee jira. Obboleessa akkasuma baafnee jira. Gurraacha akkasuma baafnee jira. Amma gammeen hoogganaa waan ta'eef waan ijoollee san bakka sanii bobbaasuuf tokko yoo gammeen qabame gammeen mataan isaa akka eenyudha dhifama maadiin akka gammeen edaas taa'ee amana sanitti namanne. Amma obboleessa kan yoo qabame waliin godhuu danda'u tokko akka hoogganaatti itti gaafatama. Lama namoota shanan isaa wajjin hojjetan kan isaa wajjin gocha san raawwatan maadiin edaas taa'ee asa'uu didi nutti himuu didi. Inumaa hoggamta yeroo takka maallu hin jee bireen jiru huccuun meeqachaa ture faan hunjaa garuu harki sibiilaa mucaa dha'e isa. Akkasuma hooggansallee kakannu isa. Sadaffaa irratti immoo kingi hoggutaa akkumutu naa godhe. Sadaffaa irratti obboleessi kan ga'e yeroo mucaa qaban san bakka san hin turre. Alaa deemaa dhufeeti baraarii lamaa dhufee mana kana jiraahii jeen ijoolleedhaan. Lakki yaa hoogganaa keenyaan baraarii miti baraariin tokkicha kana ga'aniiti mucaan kadu'e. Kanaaf baabaa kiyya nagaafatteef gabaabumatti jarri shananuu yakkamtoota suuraan jara shananii bahee jira. Maatiin jara shananiitis saaxilamee jira. Maatiin mucaa wanni isaan fookas godhanii gara maatii keessanii deemuu barbaadaniif obboleessi kan ka'e irra guddaa fi hoogganaa isaanii waan ta'eef yoo kophaa isaa badii kana ittiin gaafatamu lakki namaan na wajjin waan kana dalage haja'u taate as miidiyaarraas dhufee maatii mucaa biraarraas dhaqee hoggaa maatiin kun mana keessan dhaqees taa'ee nama kana kanaa wajjin ajjeefne jee waa'ee nama sanii himuu danda'uu qabaa jechuudha obboleessi kan ka'e akka yakkisuun nama yakka sana akka kophaan baaddan yoo barbaade. Tokkoffaa asirratti deemnee gaafachaa turre nutti himuu dide nuti immoo isa duuba qorannee baafne. Wanni nuti qoranne yakka jara shananii qofa osoo hin taane hoogganaa ta'uu isaatu jechuudha. Kanaaf ammallee wanni asi jechuu barbaadu suuraan jaraallee bee jira jara shanuu yakkamtoota obboleessi kee kophaa isaan barbaanne walumaan jiranii.